baashaadha. Ligi baashaadha kan jedhama. Jiraataa kan taphatte naardaaqaa keessatti mul'ataasi. Haa ta'u malee ani mootummaan jijjiirama haaraa dhufe kana gubbarratti hojiin gaa baay'eedha inni hojjetameesi. Inni hojjetamee waan dubbannee dhumuusii mihi. Haa ta'u malee kallattiin hamma filannoo fuula duraa kanaafis qophiin irra jirru qophii baay'ee gaarii. Qophii baay'ee hidhannee taa'utti jirru guutuu gooneeti. Silaa yaa'u gimboota gaafa 24ti waliin jennee labsii kana dhibbatti uummata bal'aa qabsiifnee jirra akka jaarsattiisi. Haa ta'u malee mootummaa kanaa bilchiginnaa kanarratti yoo hin haasofne jenne yeroon isaadhaa guddaadhas hojiin isaatti guddaadha. Hidhaa laga Abbayii irraa kaanee waa baay'eedha kan hojjetamaa tureesi. Filannoon akka tanaan duraatti fi filannoon bara kanaa garaagarummaa baay'eedha qabaasi. Karaa ganda adda addaa keessarratti daandii babal'isuu, hojii babal'aa hojjetuu kun hundumaa akka godina keenyattis akka immoo ganda jiilleettis karaan adda addaadhaa ganda hundumaa keessarratti hojiin hojjetamee jiraas. Kuni kan itti nama boonsusiisi. Kun immoo hudduu duubattis nama deebisu waan fuula duraati kan irra jirruusi. Kolondarii kanarratti immoo karaa kolondariitti waan dhufeesi. Kolondariin kun babal'ateeti baay'ee dhamma ganda keenya keessarratti yaa'u karaa laameraa karaarraa kaasanii akka wanni kun akka alama duniyaa nuu beeku godhamuudha zigijjuu godhamuu jira qophii kana kan irra jirruusi. Haa ta'u malee immoo karaa mootummaa kanaa mootummaa haarawaa ce'umsaa kana gubbarratti amma karaa deebitee baarii kanarratti mootummaa darbee kan dargiitis agarree jirra kan haala sillaattis agarree jirra. Mootummaan dargiidhaa falmii achirratti godhee kan dadhabe yaa'u amma karaa bilchiginnaa kanaan furmaata baay'ee bahar argatuudhaan oomisha adda addaadhaa alaa galiin nuu mul'atuudhaan ani kan akka jaarsarrattis na gammachiisu. Kana ammoo waan isaa baay'ee odeessitis hin finnees akka jaarsarrattis umurii mangistii 5 mangistii 4 gamtaan keessatti fixee jiru. Humni haarawni kun humna haarawaa baay'ee ijaarsa fuula duraatii nama jajjabeessaa deemuusi. Karaa immoo nageenyaa gubbarratti hoggaan dhufeesi odoo darbee nafxanyaan tokko zuuraadhaan mala fasallee qabaatee karaa isa keenyaa keessatti akka godina jiillee tanarratti baay'ee of keessaa argannee jirraasi. Garaagarummaan ammoo barri jahaa bara 7 2006 kana keessarratti odoo darbee illee jennee furmaata guddaadha akka jaarsattis gammachuun guddaan natti dhagahamaasi. Fuula duraasi san dhaamsin isinii dhaamus itti haa afuufu galmana haa gahuun jaa isin geetee naa jiraadhadha naa foshaa kanan jedhu asumarratti dhaabu.